Shamarka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media irra deebinee yooyyaa isiniin jennee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aatti osoo isiniin ceesifne torbaan jaalalaa torbaan gammachuu akka isinii ta'uuf hawwii guutuu qabna. Guyyaan dabarsitan yookiin sanbanni kunis sanbata milkaa'inaa akka isiniif ta'e shakkii tokko hin qabnu. Ammas milkaa'inni keessan milkaa'ina dachaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa sagantaa gaarii tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namoonni viidiyoo kana jaalattan hiriyoota keessanii qoodaa sheer godhaa isiniin jenna. Namoonni ammoo chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma immoo sagantaa isinii hojjetaa jiru irratti yaada qabaattanii koomentii gochuu irraa hin qusatinaa isiniin jenna. Akkasuma immoo laayikiin keessanis waan nu barbaachisuuf isas akka hin daganne isiniin jenna. Guyyaa har'aa sagantaa bareedaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Yaada hayyuu kan baay'ee namoonni hedduutti milkaa'an tokko bu'uura godhannee isinii dhiyeessina. Kanaaf hanga xumuratti nu biraan fagaatinaa isiniin jenna. Muuziqaa ce'umsaa kana booda kan walitti deebinu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media, egaa hayyuun tokko wantoota qabxiilee 6 milkaa'ina keenya keessatti utubaataan bifa armaan gadiitiin afaan Ingiliffaatiin barreessee jira. Anammoo hanga dandameen afaan Oromootti isinii dhiyeessuuf yaala. Egaa hayyuun kun wantoota yaada keenya gara mallaqatti jijjiiran 6 yoo hin beekne milkaa'ina kee baay'ee rakkoo keessa seenaa jedhe. Kanaafuu gara yaada keenya mallaqatti jijjiiruudhaaf wantoota nu barbaachisan adda baasuu qabna. Isaanis wantoota 6 jedha. Innis afaan Ingiliffaatiin akkana jedhee galee 6 stages of turning an idea into money jedhe. Kana jechuun yaada tokko gara mallaqatti jijjiiruu akkamitti dandeenya kan jedhu. Egaa sadarkaa tokkoffaa irratti namni kuni maal jedhee kaayire defining the goal. Kana jechuun maalidha? Galma keenya seeraan ibsuu qabna jedhe. Egaa namni galma isaa seeraan ibsanne milkaa'inni isaa baay'ee rakkoo keessa akka seenu isa taasisa jedhe. Kanaafuu yaada isaa akkana jechuudhaan afaan Oromootiin isin hiika. Har'a waa'ee qarshii dubbanna. Kanaaf galmi mallaqa ta'uu qaba. Mallaqa meeqa qabaachuu barbaadda? Gaafa kana sirriitti yaadi. Mallaqa baay'een barbaada. Ofitti himuun qofti gaamiti. Hanga sirrii ta'e agarsiisuu qabda. Lakkoofsa baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan ibsa. Egaa kabajamtoota keenya maal jechuudha? Akkamitti yaada tokko gara mallaqatti jijjiirra? Isaaf akkamitti sadarkaa tokkoffaa irratti galmi yookiin galma ibsuun sadarkaa tokkoffaa ta'e wanni jedhu gaafii isinii ta'uu danda'a. Namni bu'uuraan yaada qaba. Yaada isaattuu gara mallaqatti jijjiirama. Yaada isaattuu gara jijjiiramatti isa geessaa jechuudha. Kanaafuu namni yaada qabu sun maal gochuu akka qabu sadarkaa tokko hanga 6 keessa sadarkaa galma jedhu kana kaasee jira. Egaa galma jechuun maal jechuudha? Waan barbaaddu sana irratti waan barbaaddu sana hamma isaa yoomiif akka barbaaddu akkamitti akka argachuu dandeessu waan sana adda baasuu qabda. Wanni kunis akka inni kaasetti mallaqa. Mallaqa meeqa barbaadda? Akkamitti ammoo mallaqa kana argachuu danda'a waan jedhu adda baastee beekuu qabda. Egaa sadarkaa lammaffaa irratti maal jedha namni kuni? Kan isin ajaa'ibu miidhama waan jedhu kaase. Egaa miidhama jechuun afaan Ingiliffaatiin victim jedhee stage number 1 is victim jedhee kaase. Egaa sadarkaa lammaffaa irratti miidhama jechuun maal jechuu akka ta'e afaan Oromootti isin hiikna jechuudha. Mallaqa kee argachuuf maal gochuuf fedhii akka qabdu ofitti himi. Ofiin dubbadhu. Mallaqa argachuudhaaf fedhii akka qabdu dandeettiis akka qabdu of amansiisi. Ofitti amanummaa horadhu. Akka waan barbaaddu sana argattuuf ammoo fedhii qabaachuu qabda. Waan fedhii irra qabdu sana ammoo sirriitti adda baastee miidhama saniif of qopheessuu qabda jechuudha. Of eeguudhaaf yookiin sacrifice waan jedhamu jira. Egaa sacrifice jechuun wareegamaaf qopheessuu. Miidhama si dhufu sana yookiin gufuu sitti dhufu sana injifachuudhaaf of qopheessuu qabda. Eenyullee osoo hin gufatin namni milkaa'u hin jiru. Namni kun akkana jechuudhaan kaase. Hanqaaquun osoo hin cabin eessa keessa turte? Omleetii yookiin akkuma beektan hanqaaquuwwan ishiin keessa turte sun Ingiliffaan omleetii jedhama. Egaa isa keessa turtii yeroo muraasaa booda lubbuu horattee addunyaa kanatti makamte. Kanaafuu gufuu ishee cabsitee addunyaa kanatti makamte jechuudha. Kanaaf hammam carraaqii gootus waan tokkoof wareegamuun kee
dirqama sitti ta'a. Kanaafuu hamma carraaqxu sanaan gufuun sitti baay'ataa dhufa. Hamma milkaa'inatti dhiyaattuun gufuun sitti hammaataa dhufa. Kanaaf milkaa'inatti dhiyaataa jirta jechuudha. Gaafa gufuun sitti hammaate milkaa'inatti akka dhiyaataa jirtu sirriitti beekuu qabda yookiin ofii ibsuu qabda. Egaa kabajamtoota keenya yaada keenya mallaqatti kan jijjiiruudhaaf nu barbaachisu sadarkaa sadaffaarraa kan namni kun kaa'e ammoo yeroo xumuraa yookiin isa stage number 3 deadline jedhee kaa'e. Kanaafuu afaan Oromootti akkana jechuudhaan isin hiikna. Yoo galma ofiif kaa'atte ji'atti $3,000 argachuuf ofitti amanamummaa qabda. Garuu doolaara san argachuudhaaf wantoota galmaa fi akkasuma miidhamaaf si keessummeessan miidhamatti si geessan sana of qopheessuu dhiisuu dandeessa. Kanaafuu yoo of hin qopheessine hamma argachuuf qabdu sanarraa hamma siif hin malle argachuu dandeessa. Kanaafuu mallaqa kee yoom akka argachuu barbaaddu adda baasuu qabda. Ifatti guyyaa isaa murteessuu qabda jechuudha. Akkuma nama mindaa ji'aan eeggatutti milkaa'ina hojii kee keessatti guyyaa murtaa'e adda baastee beekuu qabda jechuudha. Egaa namni tokko milkaa'ina isaatiif wantoota galma jedhamu erga adda baasee qabaateeti akkasuma immoo wareegamuuf yookiin miidhamaaf erga of qopheesseeti gufuu san cabsee erga dhufee maal gochuu qaba? Yeroo xumuraa yookiin yeroo deadline afaan Ingiliffaatiin jennu sana adda baasee beekuu qaba jechuudha. Waggaa kana keessatti mallaqa hangaan argachuu qaba. Mallaqa kanaaf maddi argannoo kiyyaa hojii kiyya kalaqa kiyya jettee damee irratti hojjetaa jirtu sanaan adda baastee sirriitti hubachuu qabda jechuudha. Yoo kanan goone ammoo milkaa'inni ammas sirraa fagoo jira. Egaa kabajamtoota keenya wantoota sadii sirriitti adda baastanii hubattanittan jedhee yaada. Egaa kabajamtoota keenya gara sadarkaa arfaffaatti yaada keenya gara mallaqatti nu jijjiiruudhaaf kan nu barbaachisu isin geessa jechuudha. Egaa akka hayyuun kun jedhetti sadarkaa arfaffaan karoora jedha. Egaa afaan Ingiliffaatiin stage number 4 planning jechuudhaan kaa'e. Egaa akkana jedhee yaada isaa afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Oromootti isin hiikee kan isin dhiyeessu ta'a. Ji'atti $3,000 argachuun barbaada jechuun gaadha. Fedhii kee guutuuf karoora hojii addaa uumuu akka qabdus ofitti himuu qabda. Egaa mallaqa yeroo xumuraa san keettiif karoora qabdu san keessatti mallaqa kana maaliin hojjedhaa akkamitti immoo itti fayyadama dameetti himuu qabda jechuudha. Egaa guyyaa xumuraa mallaqa argattu sana erga keetti mallaqa sanii yoo milkaa'amte yookiin milkaa'ina san yoo gonfatte ammoo karoora mallaqa isanitti baasuu qabda jechuudha. Mallaqa keessanitti karoora baasuu qabda. Gaafa mallaqa kee karoora ittiin baafne wantoonni dhufan hundi siif karoora waan ta'eef mallaqni kee osoo hin qusatamne yookiin waan bu'aa hin qabne irratti si jalaa dhumuu danda'a. Mallaqa harkaa qabdu sana hojiitti jijjiirtee jirta taanaaniin kallattimaan wanni ati gochuu qabdu karoora yookiin qoqqoodaminsa hojii damee irratti hojjetaa jirtu sanaaf kaa'uu qabda jechuudha. Karoorri isa ijoo fi isa murteessaa akka ta'e hayyuun kun kaa'ee jira jechuudha. Egaa hayyuun kun sadarkaa 5ffaa irratti maal jedhee kaa'ee stage number 5 write everything down on paper jedhee. Kana jechuun sadarkaa 5ffaa irratti wanni nu kaase waandaa warqaa irratti barreessee waan jedhu kaa'e. Egaa akkuma isin itti himuuf yaale sadarkaa 1ffaa irratti galma qaba jetteetta. Galmi kee mana ijaaruu danda'a, konkolaataa bituu ta'uu danda'a. Akkasuma immoo wantoota garaagaraa wantoota jiruuf jireenya kee mana keessaa mana alaa wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Egaa galmi kee sana qofa ta'uu akka hin qabne erga murteessitee wantoota saniif maal gochuu qabdaa warqaa irratti barreessuu qabda jechuudha. Erga sana gootee wareegama sana keessatti erga aarsaa kaffaltee egaa achiin booda guyyaa xumuraa yookiin yeroo xumuraa waan sanitti argattu erga adda baasteetii sadarkaa arfaffaa irratti illee karoora yookiin wantoota si milkeessa sana edda 1-2 jettee gargar baafteetii 5ffaa irratti waan gubbaa irratti tarreessite sana sadarkaa yaadatti waan jiru sana gara warqaatti jijjiiruu qabda jechuudha. Warqaatti jijjiirtee of wajjin dubbachuu qabda. Hiriyyaa baay'eetti amantu wajjin dubbachuu qabda jechuudha.
Egaa qabxiilee kana armaa olii sirriitti waraqaa irratti kaasuu qabdaa jedha karoora kana keessatti hayyuun kun. Qabxiilee kanaan dura hunda waraqaa irratti barreessi. Karoorri hanga danda'ametti bal'inaan ta'uu qaba. Bal'achuu qabaa jedha karoorri kee xiqqeessuu hin qabdu. Bal'isuu qabdu. Achi keessatti hanqinni jiraatanii sodaanaa jiraatiin carraa jirutti fayyadamtee karoora kee bal'isuu qabdaa jedha. Karoorri kee gaafa bal'ate mul'ata qabaata. Gaafa bal'ate amantii ofitti qabdu yookiin self confidence sana horatta. Gaafa karoorri kee bal'ate galmi kees bifuma sanaan bal'ata jechuudha. Namni karoora isaan bal'isne milkaa'ina isaa baay'ee fagoodha. Jireenya abjuu jiraata jechuudha. Egaa hawwiin karooraa miti. Namoonni hedduun hawwiin akka karooratti kanneen kaasan jiru. Egaa waa konkolaataa bituu hawwitoota kun karoora ta'uu hin danda'u. Hawwiin osoo hin taane karoora mallaqatti jijjiiru qabxiilee kana sirriitti adda baastee waraqaa irratti erga barreessitee tokko lama jettee adda baasuu qabdaa jedha. Egaa hayyuun kun maal jedhanii qabxiilee shanan armaa olii sanniin sirriitti erga adda baasteetis sadarkaa jaaffaa yookiin stage number 6 irra repeat every day. Egaa kana jechuun maali afaan Oromootiin kan isin ajaa'ibu guyyaa hunda irra deebii jedha. Wantoota shanan gubbaarratti tarreessite sana irra deebii xiinxalli galmi koo kun na baasuu danda'a. Galma kana keessatti carraan an qabu maalidha? Konkolaataa bitachuudhaaf galma kee yoo ta'e konkolaataa sana bituudhaaf carraan an qabu maalidha? Egaa miidhama dhufu yookiin wareegama dhufu sanaaf carraan an ittiin jala darbee gara milkaa'inaatti maalidha? Waan jedhu adda baasuu qabda. Gaafa wantoota xiinxalla itti kennitu sana injifataa dhuftee tokko galma irratti lammaffaa immoo miidhamtu sanaaf uf qopheessuu qabda. Miidhamsuun waan hedduudhaan ibsamuu danda'a. Mallaqa ta'uu danda'a. Qaamaan miidhamu jira. Xiinsammuu miidhamu jira. Hawaasa irraa kophatti asuleettaanii jiraachuutu jira. Kana hundaaf of qopheessuu qabda jechuudha. Miidhama sanaaf of qopheessuu qabda. Sana booda immoo maal gochuu qabda? Sadarkaa arfaffaa irratti akkuma isin kaasuuf yaale yeroo xumuraa kaa'uu qabda jechuudha. Deellaayinii. Wantoota hojjetaa jirtu sana bara 2030 jette bara 2035 hojjechuu qabdu. Bara 2030 sanitti exactly waan sana milkeessuudhaaf wareegama sana kaffaluu sirraa eegamaa jiru. Sana wantaan jijjiiramni fagoo sirraa jira. Kanaaf sirriitti beekuu qabna. Egaa arfaffaa irratti maalidha wanni namni kun nu kaa'e pilaaniingidha. Karoora jechuudha. Rivaasis ni gochuu jira. Sababni isaa irra deebii yeroo hundaa waan jedhu namni kunis akka hayyuun kun nu kaasee jira jechuudha. Wantoota yaadaan keessa sana gara mallaqatti jijjiiruudhaaf irra deebitee xiinxala kennuufii qabda. Sadarkaa arfaffaa irratti karoora yookiin pilaaniing. Egaa namni hundi waan xiqqoo isaa irratti karoora baasuun isaa oolu. Egaa namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti karoora sana warqatti kan jijjiiran dhibbeenta muraasa. Akkuma beektan hawaasa baadiyyaas fudhadhaa, hawaasa magaalaas fudhadhaa. Namoonni jireenya isaanii jijjiiruudhaaf waan borutti milkaan sana warqatti jijjiiranii galmee qabaatanii ajandaa akka sadarkaa waajjiraa yookiin NGO garagaraatti waan sana irra marii geggeessuu maatii hirmaachisuun hin jiru. Murteessaa yookiin abbaa warraati yookiin murteessaan haadha manaa sanii murteessaa yookiin ilma dhiiraa achi keessatti maatiin sun jaalatu kana ta'uu qaba. Karoora hirmaachisaa ta'e qopheessinee irratti marachuu qabna jechuudha. Erga karoora sana hirmaachifnee maatiin hundi irra walii galeetii maal gochuu qabna? Qoqqooddii taasisuu qabna jechuudha karoora san keessatti. Egaa achi ilmaan iddoo qabate ilmaan kanaaf jireenya isaanii jechuudhaaf guyyaa har'a dhaabbatte isa borootiif akka milkaaniif hojjechuu qabda jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Egaa sana booda maal gochuu qabda jedhee qabxii shanaffaa irratti namni kun waan hojjetaa jirtu sana yookiin waan yaadaa jirtu sana yaada kee gara mallaqatti jijjiiru kana waraqaa irratti barreessi jedhe. Ammas irra deebisanii dubbisaa waraqaa irratti barreeffadha. Waan karoorfattan waraqaa irraa yoo hin qabaanne hin dagatta. Guyyaa isaa qabachuu qabda. Waan galma siiftoo sana qabachuu qabda. Karoora kee keessatti wantoota tarreessitu sana waraqaa irratti qabachuu qabda. Gaafa wantoota kana tarreessitee adda baaste milkaa'inni kee naaman dhiyootti jira jechuudha. Gorsa baay'ee ajaa'ibaati. Egaa qabxiilee shanan tarreessine kana hanga xumurtee irra deddeebitee xiinxallitee adda baastutti irratti dammaqtee hojjechuu qabda jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media
dhugaa dubbachuudhaaf turtiin wajjin turaa jirtan kanatti hedduun keessan akka gammaddan abdii tokkoon qaba. Egaa waan dubbise irraa malee sammuu kee keessa baasee isinitti himaan jiru akkasitti yoo fudhattan daandii dogongoraatii waan isinitti himaa jiru kana dubbisaa irraa waan hayyuun barreesse irraa yookiin waan hayyuun manxasa irraa isin dubbisaa jira waan ta'eef yookiin isinii ibsaa jira isa afaan Ingiliffaatiin dubbise sana jechuudha. Kanaaf jireenya kee wantoota jijjiiruu adda baastee beekuu qabda. Galma kee waan karoorfatte sana sirriitti hojjechuu qabda. Hojii si barbaada jechuudha. Egaa galma qabaattee galma sen hawwiidhaan wanni dhufu tokko illee hin jiru. Karoorri hawwiin ibsamu, galmi hawwiin ibsamu. Hawwii fi karoorri, hawwii fi galmi, hawwii fi milkaanni waliin argu. Namoonni carratti amanan baay'een ni jiru. Kana carraan argadhe. Carraa wanni jedhamu hin jiru. Addunyaa kanarratti takka waan Rabbi sii kenne sanarratti ammoo wanni si milkeessu inni jala qabaa. Ati karoora galma qabaachuu isa irratti ammoo kadhaa Rabbii keetiif taasisuudha. Kanatu si milkeessa. Mallaqa qabaatteef yoo kadhaa Rabbiin taasifne milkooftu jechuudha. Kanaaf wantoota ja'a kana beekuu qabda. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media sagantaa guyyaa har'aa kenna har'aa asumarratti xumurraa waan wajjin turtaniif horaa bulaa deebanaa.